Yaa'iin gamtaa Afrikaa marsaa 33ffaa Itoophiyaa keessatti taasifamee xumurameera. Waa'ee dhibee COVID-19 fi yeroo ammaa dhimma nageenyaa isa rakkina ardichaa ta'e irratti xiyyeeffachuudhaan marii taasisaniiru. Galmoo Daawwitii yaa'icha hordofuudhaan gabaasa itti aanu qindeesseera. Yaa'iin hooggantoota kan gamtaa Afrikaa 35ffaan sanbataa fi dilbata darbe magaalaa Finfinnee keessatti geggeeffamee jira. Bulchiinsonni Afrikaa yaa'ii kana irratti hirmaatan hundumtuu waa'ee dhiibbaan weerarri COVID-19 dinagdeedhaa fi hawaasummaa irratti geessisee fi akkasumas immoo rakkina nageenyaa ardii sana keessa jiru irratti mari'ataniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed yaa'icha irratti haasaa taasisaniin Afrikaan mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti teessoo isheedhaaf maltu akka argachuu qabdu gaafataniiru. Dhimma kana irratti Galmoo Daawitii gabaasa qindeesse qaba itti aanee dhiyaata. Walga'iin waggaa gaggeessitoota biyya gamtaa Afrikaa sanbata ture magaalaa Finfinneetti kan jalqabe. Dursa haasawa baniinsaa dura bu'aa gamtichaa Musaa Faaqeen aansee. Mr. Musaan dubbii isaanii keessatti dhiibbaa weerarri dhibee koronaa dinagdee Afrikaa irratti fide isa boodas kan Afrikaa mudataa jiru hanqina talaallii COVID-19 kaasanii furamuu akka qabu dubbatan. Inni biraan waa'ee rakkina nageenyaa Afrikaa keessatti mul'ataa jira jedhameeti. Mr. Musaa Faaqii fonqolchi mootummaa naannoo Saahel rakkoon bulchiinsaa bakka adda addaatti mul'atu Afrikaa maqaa yakkee jechuun dubbatan. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmedis hirmaattotaaf dubbii dubbataniin Afrikaaf waan barbaachisaadha jedhan akkasitti ibsan. Africa's voice on the world stage needs to be heard loud and clear. Sagaleen Afrikaa addunyaa biratti sirnaan dhagahamuu qaba. Afrikaan jaarmiyaawwan addunyaa irrattis sirnaan bakka buufamuu qabdi. Har'a waggoottan 17 erga jaarmiyaan mootummootaa hundaa'ellee Afrikaan bulchiinsa addunyaa irratti shoorri isheen qabdu gadi bu'aala. Amma yeroon egaa kan haalli hojii jaarmiyaa mootummootaa jijjiiramuu malee. Akka murtee bara 2005tti nuti gaggeessitoonni Afrikaa akka ardiin kun mana maree nageenyaatti teessoo dhaabbataa xinnaatu 2 fi kan dhaabbataa hin taane 5 argattu hojiirra akka ooluuf gaafanna. 2 permanent seats and 5 non-permanent seats in the UN Security Council be adopted. Muummeen ministeera Abiy kan dubbatan waa'ee saba himaa Afrikaa hundeessuuti. Kanaafis yoo ka'umsa isaanii himanii Afrikaan saba himaa yookaan miidiyaa mataa ishee dhabuun sadarkaa addunyaatti akka maqaan ishee balfamuuf sababa kan ta'e keessaa takka jedhan. Kanaafis gaggeessitoonni biyyootanii kanaaf akka tumsan gaafatan. Waa'ee lola Itoophiyaa keessaa karaa nagaa furus maruma kanarratti akkas jedhanii jiru. As a gesture of goodwill, we have released high-profile suspects. Nageenyaaf jennee shakkamtoota to'annoo jala turan gad lakkifnee jirra. Waldhabdee jiru karaa nagaa furuuf murtee qabnuun Koomishinii Maree Nageenyaa labsiidhaan hundeessaa jirra. Of kennines nageenyi waarawaan akka biyya keenyatti bu'u ariitiin ni hojjenna. Lasting and durable peace in our country shall remain steadfast. Dilbata guyyaa lammaffaas hirmaattonni walga'ii cufaan gabaasa adda addaa dhiyeessaa fi dhagaa oolan. Kanaanis keessumaa rakkoon fonqolcha mootummaa fi jeequmsa sababa rakkoo bulchiinsaa Afrikaa mudataa jiru irratti ejjannoo qaban ifoomsanii jiran. Pireezidaantiin Keeniyaa dura bu'aan mana maree nageenyaa gamtaa Afrikaa rakkoon nageenyaa Afrikaa ardicha gama hedduun miidhaa jiraachuu eeranii biyyoottan rakkocha furuuf akka tumsan gaafatan. Ambaasaddar Baankolee Adeeooyee Koomishinerii dhimma siyaasaa fi nageenyaa gamtaa Afrikaati. Maree kana irratti biyyoottan fonqolcha mootummaa Afrikaatti mul'ataa jiru balaaleffachuu ifoomsan. So what is important is that our leaders have condemned in no uncertain terms. Wanti guddaan gaggeessitoonni keenya guutummaa guutuutti gamtaan Afrikaa fi gurmuun biyyootni naannolee fonqolcha mootummaa akka balaaleffatan waliigalaniiru. Kanaaf sababni kamuu fudhatama hin qabu. Ammas seenaa keessatti yeroo jalqabaaf gamtaan Afrikaa biyyoottan 4 sababuma wal fakkaatuun miseensummaarraa mulqee jira. Have we had 4 countries in one calendar year in 12 months? Been suspended. Ambaasaddar Baankoleen murtee kanaan Maalii, Giinii, Sudaanii fi Burkina Faasoo miseensummaa keessaa yeroof kaafamuu ifoomsan. Dhimma Itoophiyaas gamticha hordofaa jiraachuu himanii ergama addaa gamtichaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa araarsuuf yaalaa jiran Oluseegun Obaasanjoofis deeggarsi addaa taasifamaa jira jedhe.
Yaa'iin gaggeessitoota biyya gamtaa Afrikaa 35ffaan dilbata murtee garaagaraa dabarsuun kan xumurame yoo ta'u, pireezidantiin gamtaa Afrikaa duraanii Fileeks Tisideekii aangoo isaanii pireezidantii Seenegal Maaki Saalitti dabarsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit waajjira muummicha gamtaa Afrikaa Finfinneerra. Dhimmi baqattootaa biyya Saawudii Arabiyaa keessatti dararamaa jiran yeroo ammaa waan hedduu yaaddessaa ta'ee jirudha. Haalli yeroo ammaa isaan keessa jiran maal fakkaata? Jaallanni Gammadaa baqattoota Saawudii keessatti dararamaa jiran haasofsiisuudhaan gabaasa qopheessite qabdi itti aanee dhiyaata. Ijoollee isaanii lama waliin hidhaa keessa akka jiran kan dubbatan haati tokko abbaa warraa isaanis addatti hidhamanii akka jiran dubbatu. Ijoolleen isaanii inni guddaan waggaa 6 baatii 5 kan lammaffaa immoo waggaa 1 reefu guutaa jedhan. Mana dubartoonni keessatti hidhaman kana keessa ijoollee xixinnoo 32tu jiraa jedhu. Maal nyaachiftuu jedhee gaafadheera. Wallaahi obboleettii ijoollee rakkina irra jira biyya ijoollee nyaata dhufu nyaati isaa fuudhan hin tasmaamamu. Yoo haliiba har'a gosa biraa fuudhan boru gosa biraa fuudhaniiti ijoolleen hin tarrashaa. Ijoolleen rakkina baay'ee irra jira biyya saambara keessa jiru kana irratti. Nyaati isaanii yoo nuuf fuudhan haliibuma kan nuuf fuudhani haliiba ijoollee yoo fuudhan haliibi isaan har'a gosa tokko boru gosa tokko fuudhanii ijoolleen irraa wallaalaa. Haliiba jechuun maal jechuudha? Haliibni isaa ijoolleen dhugu kan haliiba taasaadha qorqorroo ijoollee kennamu kan. Ijoollee gosti nurra soosatte haakimii nuun geessani nuun maranii shorabbumatti kennan isaa. Uffata immoo attam gootu egaa hidhamne yoo baatii 6 darbee jettanii. Faayidaa hidhamnee baatii 6 fi bultii 22 keenya uffati nurra hin jiru uffata abaayaa uffannee siroo uffanne ofirraa miiccina. Ijoolleen keenya miila qullaa deema wayyaa suuraa irra baqaqee qullaa deemanii. Waan diddiirraa nu qabnu gaafa qabamnu rooba takkanii shiinuu nurra dhumte abaayaa keenya uffannee keenya qabbanee nuuf fidee. Waan uffannu waan qabnu abaayaa gurraacha huccuu gurraacha ammoo waan rakkaasan kan agarte. Isa kahan rooba takka qabna isa kahan akka qullaan isaanii waan nurra cicciteera ishii kahan hoogganatti dhiqan immoo ishuma miidhannee abaayaa gurraacha kana kahanna. Ambaaseen takkaa dhufee nu gaafate hin biyya baatee afurfidha ambaaseen nu bira gahee hin biyya ku. Maaliin miiccattu wayyaa ammoo uffata? Bishaan immoo miidhagina bareechi saamunaan hin jiru saamunaan qabnu. Saamunaan yoo dhufe inni mallaqaa qabu bira keenya qabbana. Maalirra ciiftu immoo? Siree hin jira siree takkarra nama 3 fa'aa ta'anii ciisanii inni ijoollee hin qabne. Waan amma ijoollee lama qabaa siree takkarra kan ciisu ijoollee hin qabatteetti. Dhugaadhumaan yeroo kan ammaa yookiin hammanni guddaan hirriba rafee ka'u. Waan uffattanii raftan qabdu? Waan uffatan hin jiru. Siree fuula mana mirrafaa namni kaan lafa rafaa balaa dhumarraa walli irra rafan hin jiru. Abbaa manaa keessanii wajjin wal argitu? Takka wal agarreen deemu bilbilaan bishaa kan itti dubbadhee silmaan isaatuu kan agarsiisaadheen agarsiisuu didan. Eessatti hidhamanii jiru? Idduma isin jirtanitti hidhamanii? Wajjumaan hidhamne hundi keenya baatee jaafee guddee 22 keenya lammuun keenya. Wallaahi akka asi keessa jirru rakkinitti mannu argateera. Bishaanoon argattu? Bishaan maksaraa irraati bishaan maksaraa amma harkatti dhiqatan kan. Madunnaa ijoollee illee ni somoo baafna. Qulqulluu ta'e maaliif beekna qaamatti dhiqatama huccuutti miiccanna bishaanitti bishaan huccuu miiccinu kana. Madunnaa ijoollee ni somoo baafna. Kan biraa wallaahi beelli nama qabeera namni beela huura. Wallaahi baay'ee namni rakkatu jira biyya isaa beelaan namni baay'ee rakkatu jira. Meeqa taatu achi keessa? Kutaa tokko keessa kan jirru nuyi nama 150 kutaa tokko keessa kan jiru. Waan biraan hin barbaannu waan biyya keenya galuu barbaanna. Ijoolleen nu harkatti Biyya Xaayiif jedhamurraa qabamanii mana hidhaa Jiddaa fi Makkaa gidduu kan Shumeeyitii jedhamu keessatti ega hidhamanii baatii 8 walakkaa ta'eeraa ka jedhan namni biraan immoo haaluma mana hidhaa sana keessa jiru akka jechuun dubbatu. Kutaa tokko keessatti nama 240 hidhamnee jirra. Amma dura yeroo biyyi kun gaarii ture nama 64 qofatti hidhama ture. Nama dhukkubsataan keenya yaala argataa jiru takka jechuudha mana kana keessaa ba'e. Keessatti baatiin guyyaa tokko dhufeellee nu laalee maal rakkatan jedheen beeku. Viidiyoo yookaan suuraan tokko akka agarsiisutti laastikii gurraacha uffattu maaliifi? Sababa uffata waan uffannee bullu dhabuu waan irra ciisnu sababa dhabuuti. Laastikicha immoo eessaa argattu? Laastikii sana warra mana nazzabutu yoo fida qoshaashaan mana keessaa inni qulqulleeffamu hin fiduu isa san qoshaashaa keessaa lafatti gad naqeetuma namni wal saamee adda kukkutatee irra ciisa namni. Yeroo mana hidhaa kana zeennu uffata jajjabaan irraa fuudhanii darbanii uffata
Tishertii kana qofaan nu seensisanii sanumayyuu immoo baada sanirraa ciccitee rumteessa jaappoonni qofatti nagale namni mukayyafni immoo eesin jechuudha sa'aatii 24 hin qorra jechuudha. Saniif jecha namni qorra ofirraa ittisu jedhe bakka uffataa buufnee uffanna nama wal arguu hin danda'u. As keessatti namoota meeqa maraatee as keessa jira amma kan waan tokko lakkoofsa maatii hin beekne firaa wal hin beekne as farankaa takka hin arganne as keessa. Maal nyaattu immoo? Akka hin duune akka hin jiraanne namaaf kennanii nyaata. Hin jira biyya kana kubzeennaa wanni xixiqqoon tokko qixxaa xixiqqoo wayii jechuudha. Gaafa kaan zayyuun kennanii gaafa kaan hin dhiisanii inni nu yoo fedhe dhufe walanqataa yoo fedhe hin dhiisan bishaan isuma iddootti fincaan nu dhunna wanna tokko wanni biraan jiru. Isa mana fincaanii keessaa moo? Eegaa isuma kan biraa hin jiru. Mana fincaanii immoo hunduma keessaniif ga'u qabdu? Nama 240 ganaa mana fincaanii 4tu jira. Inni iyyuu gaafa duude maddi warafaa qabannee dhuma dhaabannee fincaan namni dhukkubsataa kana gidduudha baay'ee miidhamaas keessatti nu bira. Jechuun kutaa tokko keessa moo kan biraa keessa namoonni jiru? Kutaan walitti aanee jira manneen nu kan jiru kutaa tokko keessa nama 240. Bootaan waliin ga'u karaa wal raffisna malee yeroo tokkotti namni rafuu hin danda'u. Lafti simmintoodha. Simmintoo manaa walitti ijaaramee maragamee jedhe. Jiraachuunis rakkoo as keessatti lubbuu fi harki namaa keessaan baasuun malee silaa waan of ajjeesan tureyyuu as keessatti. Biyyuma kiyyatti galuun barbaadan. Gama kaaniin jilli Itoophiyaa kan ministirii maallaqaa obbo Ahmad Shideetiin hoogganamu gara Saawudiitti torban darbe imaluusaa sabaa himaa mootummaa akka ta'e faanaan gabaasee jira. Jilli kunis aangawoota sadarkaa olaanaa ka Saawudii kan akka ministirii haajaa biyya keessaa biyyattii fi kanneen biroo waliin dhimma hariiroo biyyootii lameenii fi waa'ee lammiiwwan Itoophiyaa Saawudii keessa jiran irratti dubbateera. Yeroo kanattis lammiiwwan Itoophiyaa hidhamanii jiran haalli isaan itti qabamanii jiran fooyyessuu hanga danda'ame biyya ofii isaaniitti deebisuu kana malees lammiiwwan Itoophiyaa murtiin irratti darbeef dhiifama gochuu jedhu irratti mariin adda addaa gaggeeffameera jedha faanaan. Mariin kunis lammiiwwan Itoophiyaa Saawudii keessatti rakkataa jiraniif furmaata waarinsa qabu argamsiisa jedhamee kan eegamu ta'uu faanaan gabaaseera. Himata hidhamtoonni dhiyeessan kanarratti deebii argachuuf jecha Saawudii ka jiru embasii Itoophiyaa akkasumas waajjira ministirii dantaa alaa Itoophiyaa argachuuf yaaliin taasifne milkoofne argannaan ka fudhannee dhiyaannu ta'a. Kanumaan kanarraaf jedhe xumuraan jaallannee gammadaati nagaatti. Kun sagalee Ameerikaati. Godina Qeellam Wallaggaa keessatti hidhattoonni socho'aa turan qabeenyaa fi lubbuu namaa irratti miidhaa geessisuun isaanii gabaasameera. Mootummaan hidhattoota sana irratti tarkaanfii fudhachuu isaa hangaa'onni ibsaa jiru. Tsahaay Daamxoo dhimma kana irratti gabaasni seen qopheessite kanatti aanee dhiyaata. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa fi bakka bu'aan bulchaa godinichaa obbo Ibsaa Baashaa dheengadda ibsa miidiyaa mootummaatiif kennaniin mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii qindaa'aa fudhateen manni maree bakka bu'oota uummataa shororkeessummaadhaan kan moggaase mootummaan shanee jedhee kan ittiin waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamaniin to'atamtee kan turte aanaan gidaamii bilisa baheeraa jechuudhaan ibsanii. Hoogganaan waajjira bulchiinsaa fi bakka bu'aan bulchaa godina Qeellam Wallaggaa obbo Ibsaa Baashaatti dabaluudhaan aanichatti bakka garaagaraatti namoonni 81 akkasumas bakka tokkotti ammoo namoonni 87 waliigalaan namoonni 168 ta'an humnoota hidhataniin ajjeefamaniiru jechuun ibsaniiru. Dhimma kanarratti hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Shaafii Huseen raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti ji'oota muraasaaf humnoota hidhattootaa harka kan turte aanaan gidaamii tarkaanfii mootummaan fudhateenii bilisa taatee jirti jedhan. Godina Qeellam aanaa gidaamii keessatti ji'a muraasaa fi humni badii kun aanaa gidaamii kana to'atee ture. To'achuu bira darbe immoo miidhaalee garaagaraa saba buqqisuu, qabeenya barbadeessuu, ajjeesuu, dararuu bal'inaan taasisaatti kan ture. Caasaan keenya naannoo sana jiru akka naannoo sana dhiyeessuudhaan humna aanaa kana to'atee ture tarkaanfii garaagaraatti fudhatee aanicha guutummaan guutuutti bilisoomseetti kan jiru. Hawaasni nagdee fi aanaa kana keessatti dhiibbamaatti kan jiru hawaasni aanaa kana dhugaa dubbachuudhaaf waan hawwaa ture waan eebotaa ture qabatamaan argatee jira. Gammachuu isaas miira adda addaatiin ibsaa jira. Bushaafiin itti dabaluudhaan ragaa lakkoofsaan qindaa'ee fi odeeffannoo dhimma kana waliin wal qabatu qindeessuudhaan fuulduratti ifa taasisnaa jechuun haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa, godina Shawaa Lixaa fi godinaalee Gujiitti tarkaanfiin wal fakkaataan fudhatameera jechuudhaan ibsaniiru.
badii kun ajandaa badii irraa qabatee badii hundumatti yaalii adda addaa gochaati kan ture. Yaalii adda addaa ni gochaa ture kana caasaan nageenyaa naannoo keenyaa humna federaalaa raayyaa biyyaa dabalatee tarkaanfiiwwan ciccimaa fudhateetti kan jiru. Lixa shawaa irratti tarkaanfii wal fakkaatu fudhatameetti kan jiru. Wallagga bahaa irratti tarkaanfii hamaatu fudhatamee jira. Qabeenya isaan bakka tokkotti walitti kuusanii jiranu. Meeshaa waraanaa isaan bakka tokkotti walitti kuusanii jiranu. To'annoo jala oolchuun danda'amee jira. Karaa wal fakkaatu kibbaa Oromiyaa irrattis naannoo Gujii Lixaa, Gujii Bahaattis karaa wal fakkaatu caasaan nageenyaa mootummaa hawaasaa godina kana keessa jiraatu waliin ta'uudhaan dargaggeessa naannoo sana jiraatu waliin ta'uudhaan humna kana tarkaanfii ciccimaa fudhateetti kan jiru. Kanaaf akka waliigalaatti humni kun yeroo dheeraadhaaf naannoo kana boolaa ture, naannoo kana diigaa ture, hundaa ol uummata qulqulluu, uummata homaa lubbuu kamiin uumamee tarkaanfii garaa garaa fudhataa ture. Tarkaanfiin kun dhaabbachuudhaa qaba. Mancaatiin qabee jala gahaa jiru dhaabbachuudhaa qaba. Tarkaanfiin kun itti fufa. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa godina Qeellam Wallaggaa obbo Tasammaa Waariyoo gama isaaniitiin aanaan gidaamii ji'oottaniif hidhattoota harka turte amma mootummaan deebisee to'ateeraa jechuudhaan mootummaan gidaamii erga hidhattoota harkaa baasee ji'a tokko ta'eeraa jedhan. Waan tokkoof hidhattoota abaaboo kun aanaa gidaamii qabatanii uummata miidhaa qabeenyaa caasaa mootummaa diigaa, caasaa mootummaa gararaa hawaasa nagaa jalaa turuu isaanii beekamaadha. Amma garuu hojii oppositionii hojii nageenyaa akka mootummaatti hojjetameen ganda hundumaa keessatti hojjetamee amma aanaan gidaamii hojii baruu, barsiisuu, hojii misooma, hojii jeesaa gaggeeffachuu kan tajaajilleen amma jalqabee uummata kana keessa jira jechuudha. Aanaan gidaamii ji'a lamaan tokkoof loltoonni abaaboo kun caasaa mootummaa diiganii bifa rakkoo qabuun uummata daraa turan ji'a lama. Amma garuu mootummaan akka mootummaatti hojjetee hojii olaanaa mirkaneessee tarkaanfii fudhatee amma uummati nagaadhaan hojii isaa akka hojjetee jira jechuudha. Keessumaa amma aanaa gidaamii keessa hojiin baruu barsiisuu ji'a lamaan kanaaf kan illee gufachaa ture. Amma garuu qormaata biyyoolessaa bifa guutuu ta'een qormaata kutaa 10ffaa torban darbee naannoo jira jechuudha aanicha keessatti. Eegga nageenyi kun mirkanaa'ee hojiin nageenyaa hojjetamee akka mootummaatti olaantummaa aanicha keessatti eegga mirkaneessanii asitti hojiin daldalaa, hojiin misoomaa, hojiin baruu barsiisuu itti fufee jira. Amma qormaata biyyoolessaa illee bifa guutuu ta'een naannoo jira jechuudha aanicha keessatti. Aanaa gidaamii baasuu fi ji'a tokko finnee jirra. Hidhattoonni kunneen yeroo aanaa kana to'atanii turanitti caasaa mootummaa guutummaan guututti diiguudhaan hojjettootaa fi hooggantoota mootummaa lakkoofsaan 80 ol ta'an danquudhaan fudhataniiru. Hanga har'aattis eessa buuteen isaanii hin beekamu jechuun obbo Tasammaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Inni kun sobaa abaaboo shaniini saba Oromoo addan baasu, Amaaraa addan baasu, ammoo akka aanichaatti sabi Amaaraa rakkoon irra ga'ee fi miidhaa irra ga'ee fi balaa irra ga'ee hin jiru jechuudha. Hojjetaan mootummaa aanicha keessaa aggatamee geggeessaan mootummaa poolisii idilee poolisii humna addaa milishaan keenyaa fi hawaasa keessaa caasaa gandaa kan ta'an yeroo aanaan sun qabame aggatamanii caakkaa keessa turanii ammas kan hin gallee fi iddoo isaan jiran qulqulleessuuf itti deemaa kan jiru ta'uu keenyaa jechuudha. Jiraataa godina Qeellam Wallaggaa aanaa gidaamii ta'uu kan ibsan garuu nageenyaaf maqaa koo hin waaminaa kan jedhan namni tokko gidaamiin sochii idileetti deebiteetti jechuun ibsani. Haalli nageenyaa gidaamiin ammatti irra jiru haala gaariirra jira. Tokko dura humna kan biraatu ture biyya kana. Isa booda humna mootummaa waraanaa qabatee dhufuurraan kan ka'e magaalaa sana keessaa baaseetu humna mootummaatu jira jechuudha. Haalli hojii idileedha. Magaalaa keessatti guutummaatti hojiitti deebi'ameera. Suuqiin cuccufamee ture. Uummati hojii dhumataa hojjechuu jalqabee jira amma. Karaa mootummaa kennamu warra akka baankii fa'aa yoomanaatti kan hin banamneedhaan hojii jalqabee hin jiru. Tajaajilli fayyaa naannoo magaalaa jiran irratti jalqabee jira. Hospitaala tokkotu jira. Inni amma hojii jalqabee jira. Buufati fayyaa magaalattiirra jiru amma hojii jalqabee jira. Naannoo gidaamitti ajjechaan sabarratti xiyyeeffate hin jiru. Bakka bu'aan bulchaa fi itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa godina Qeellam Wallaggaa obbo Ibsaa Baashaa reenfi bakka tokkotti argameera jechuun kan ibsaniin cinatti hidhattoonni yeroo aanaa kana keessa turanitti dhaabbilee mootummaa 30 ol ta'an barbadeessaniiru saamaniiru jechuudhaan ibsaniiru. Gama biraatiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti godinni Qeellam Wallaggaa ibsa kenneen lammiileen nagaa 168 du'uu waliin wal qabatee ibsa kan baase paartiin Izeemaa naannoo Oromiyaatti namoonni baay'een bakka tokkotti ajjechaan irratti raawwatamuun hojii guyyaa guyyaa ta'eeraa jechuun dhimmi kun xiyyeeffannoo argachuu qaba jechuudhaan hubachiiseera. Paartiin sosochii saba Amaaraa Abiin gama isaatiin yakki ajjechaa kan raawwachaa jiru
Hoggansi mootummaa maalla dhibdeedhaan ilaaluun gam tokkoon ammoo kallattiidhaan keessatti hirmaachuun jechuun dhimmichi walxaxaa fi yaaddeessaadha jedhee ibsa baaseen qaamoleen yakka kana raawwachiisanii fi raawwatan hatattamaan seeratti dhiyaachuu qabu jechuun hubachiiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Dhimma kanarratti dhaaba siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu isa mootummaan immoo shanee jedhee waamuu fi idilee addunyaatti dubbii himaa kan ta'an obbo Odaa Tarbii gaaffii dhiyaatee fi deebii kennan keessatti akkana jedhaniiru. When there are instances in which there is some indiscipline among our fighters, they are properly prosecuted in accordance to our protocols. Loltoota keenya gidduudhaa kanneen badii dalagan yoo jiraatan akka naamusa raayyaa keenyaatti mannaan irratti dhiyaata. Haa ta'u malee haalli Oromiyaa lixaa keessaa walxaxaa ta'aa deemuu isaarratti rakkoo hubannoo dhabuu guddaatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo garee tokkicha naannoo sana keessa socho'u miti. Mootummaadhaan kanneen ergaman dabballeelee gareelee hidhatan hedduutu naannoo sana keessa jira. Milishoonni mootummaan ergaman kanneen ummatichaaf garee fincile kan adda bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhibdee uumanidha. Milishoonni mootummaan bobbaasu kun loltoota keenya fakkaachuudhaan badii akkasii ennaa raawwatan namoonni kana ilaalan nu isaanitti fakkaachuu danda'a. Yeroo hedduu akka bilisa baasaatti kan nu ilaalu uummanni keenya haala kanatti hedduu rifata. Gareeleen milishaa akkanaa sababaan ergamaniifis kanumaafi. Ibsawwan keenya kanaan duraarratti kana ibsuu yaallee jirra. Gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin hoogganoonni waraanaa isaan kam akka duulan eessatti akka duulaniif maqaa waraana bilisummaa Oromootiin aleellaa akkamii akka raawwatan ibsinee jirra. Gochaan gara jabinaa raawwatamaa akka jiru dhugaaf ifa galaadha. Kan kana raawwate garuu humnoota keenya miti.